أمنا والملكة عرضي فيدولتو أميدو تكيمريتا كنت جيدو أبيكو كميرتي أمانو بومدو يولد بيكتو يسرنا أبدتو سيجنا سيجنا نفسه بسيجنا سيجنا 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 نفسه بسيجنا Isahiman kana irratti Yohaannis bartoota isaa keessaa lama ofitti waamee gooftaatti isaan erge. Siimmoo kan dhufuudhaaf jiru yookiis kan biraa eeggannu jedhe. Namoota dhaggeeffattoota yommus warri argaman gara Yesuus dhufanii Yohaannis cuuphaan kan dhufuudhaaf jiru siimmoo yookiis kan biraa eeggannu jedhe gara keessan nu ergeedha jedhan. Waaqayyo galateeffatu. Waaqayyo galateeffannaa waa'ee sagantaa kanaatiif waa'ee yeroo kanaatiif umurii irratti umurii nu dabaltee akka dubbii sagalee keetii dhageenyuuf irraa waan nu laatteef eegumsa kee waan nu taasisteef maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ani sabni kun hin eegamnee as jirra. Situ nu baate, situ nu golboobe, situ nu eege, situ karoora kee keessa nu galchee nama nu godhe. Situ Waaqayyo diina keenya nurraa dabarse gaarummaa keetiin nu eegde galanni guddaa siif haa ta'u. Ilma Waaqayyo Yesuus galanni guddaa siif haa ta'u. Waa'ee yeroo kanaaf galateeffannaa maqaa Kiristoos Yesuusiin waan irratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Isin galadhaa amma dubbee sagalee kee gara keenya haa dhufu. Hafuurri macca hammeenyaa maqaa Gooftaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu karaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee ameen. Hojjenna guyyaa kana mata dureen irratti ani dubbachuudhaaf Waaqayyo keessa qophaa'ee eenyumaa eeggannoo mata duree jedhu irratti dubbata. Dhasta dhibba keessaa akka sagaltama kana haasa'uudhaan macaafa kana waa'ee Yohaannis Cuuphaadha. Yohaannis Cuuphaan kun eenyu isa jedhu waliin ilaalla. Namni kun raajii cimaa bara dhuma kakuu moofaatti fiitii iddilisa bara kakuu haaraa keessatti nama Waaqayyo humna guddaadhaan isa kaase yommuu ta'u macaafa qulqulluu keessatti akkaataa ajaa'ibaatiin Yisihaaqitti haanee lammaffaa irratti akkaataa dinqii ta'e nama dhalateedha. Kana jechuun namoonni yookiin warri isaanii erga dulloomanii kan argatan keessaa dhugaa macaafa qulqulluu keessatti Yisihaaqii fi Yohaannis Cuuphaa argatna. Yohaannis Cuuphaan kuni nama Waaqayyo karooraan gara biyya lafaa kanaa fideedha. Kanaaf akkaataa dinqiitiin nama dhalatee bara dullummaa isaa keessatti abbaan isaa kan argate. Kana jechuun waan hin danda'amne galmee hin galmeeffamnee fi hojii hojjetamuu hin dandeenye dooktarii kan hin hojjenne artistoonni kan hin hojjenne saayikoolojistoonni kan hin hojjenne filoosofaroonni kan hin hojjenne eenyu hojjechuu kan hin dandeenye Waaqayyo gooftaan maccaa hojjetee nama kana gara biyya lafaa fide. Haa ta'u namni kun gara biyya lafaatti gaafa dhufu akka daa'imni tokko warra isheerraa eeggattee guddachuu qabdutti hin guddanne jedhee ni yaada. Maaliif yoo jettanii warri isaan wajjiniin daa'imanii wajjiniin taphatanii guddisuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettan dulloomaniiru. Saba Israa'el gidduutti namni tokko dulloomeera kan inni jedhamu yoo waggaa 60 ol ta'edha. Haa ta'u egaa namni kun akka namaatti kunuunsi barbaachisu nyaati barbaachisu haa godhamuuf iyyuu malee jaalala warra afaan irraan kan arge qaamaan wajjiniin taphatanii guddisuu akka isaan hin dandeenyedha kan mul'atu. Sababni isaa umurii isaanii tokkeera waan ta'eef. Sabni Israa'el nama kana akka raajiitti fudhatan. Akka raajiitti sababni isaa macaafa Miilkiyaasii boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irraa gaafa ilaallannu ani dursee
الكاجرة كان يجوني إيرياس إلقى تجاجل ساقامي وكان يبعثوا إنه ملكياس كفي تجاجل ساقينه غني الكبير عدم يوم لي وكأيو عن إيرياس إنه الكاجرة سمي إسرائيلي إيرياس إنه مجراني يقاتوا إيرياس إنه نمحن يبدأ بإسرائيل كيسة تبجته قلبي أجزاء الميسيسي وكأيو الكبجيسي أنتو أكنا معين أولمين قروا كأيو أنتو تبين نقولي وكأيو خلال فاتي سجل فتيجا بيجا فاتي جابا جديركو كأفن نقول قلان أكسجل لبريكمين نما وكرا إرتمين ومجدن مجھے ہم نے رکنا سے کوشش سے قابل تنی نمنی واتر رائے کنے تو کوئم پورے ہمشو میں یوحنس کی اماجر بتا نمنی واتر راجرا ہمشو واتر راجر نمنی واتر رائے کے مجرا ہمشو واتر راجر سے گلے کے مجر واتر رائے کے مجر شمول کنا اچھا نمنے کیسی اچھا وان لگے کیسی حکومت نرگتے واتايو كلام متاساتي نما كان كلشي يتسجلوا من دلة يتفيدمه نما يرجع يتسجلوا من دلة يتفيدمه واتايو نما كان جابي يلا فاتي كذي يرجع جابي يلا فاتي كذا واتايو نما كان إيرو هذا هذا كابجل كابو إسرائيل يهون إسرائيل كنيساني يادتني هذا هذا إلياس يادته إلياس تويتي يادته سببيسا وأيو قصة متى إلياس إننا الكاجري لما كان رفيع كلام سانروه نتي إجولة كلام رسالتي أبوتي كجولتي كأسفاني كنتيبش شوكم عفوره إذا كنا الكاجري واتي إسرائيل بتو كأسرهم ما مجاد تري فلسنا إنتو أفوتي والقدنينو إذا كيسا فرشو نسانتكو سرقون نسانتكو إلياس وطبابي رمانيسيو إلياس وطيسوني وطي إلياس توا ورأوكفن دينكيجي ودي أجاد سيساتو واتي كان أمنا تكو يسنا كيسجل هلوما غير يوتو تابا رمانيس غير يوتو تانيسو نمو ورا لوتا في أنغفل كوتا نموتا سيرا نمكسن نموتا سيرا مكي دواتي أمنا إذا أنكرتو بإسرائيل كيسة تغيروكا إلياس قابله أجاجل سام وأكرا فراتي وانوهيس نمنوان انتكسيسليس وأكيو قال فقناتو وانسا كيسي وجيني وجدوكي وانتيني نبطو إذا فرادكتي إذا نمكي كنت عزامو بتي إني سلفران عزو إذا وكرا عزا إني سلفران نبطو إذا وكرا نبطا مالجل نبطا قال يكون لنجد دستان كله لاتو لله بساطة كان يكون كذلك دستان كله لاتو شو كذا دائما لنواسم الفرائي نفو قال جسون لتين عادي قال جسون زهير نولون أفسير تربون جنجي زهير نولون قطامرون جنجي سلامون قابل نبطو جاني قال نفا كريفا بدا تيجي يوبرا قوين جنجي أسمى ساية سبوربورا أسمى ساية وانبرطاني وجتا أسمى ساية وانبرطاني أبنو جنجي كذا وشوفه كذا كذا جتوكا جتارو جتوكا واتايو بكتام مچارو سماني مولنه إسحاق क्या बनो पत्रो कारण जलाजनो जलाजनो वालानो मोदी रुस्नाम को हिलो पाए यीशु क्रिस्टो जी नमकरा अजेलु नमनकुन नमकरा अजेलु वातायो तु नमकना एरते kana kantaye Israel ke satti tajajil guttam namakan anjal qabbe wandela lukasi wakonna tokko lakosa kushani anga protobati akali nailal sadi wayar makana ergamanu magayo jaba basatlu gatorji yinni gada abura rati Elias kabature in kabata ajala abura Elias tin tajajila kure in tajajila جالسة وانت زكرياس هنا كم تقول لنا عدل وضع وكي يوفقن من جعفرات من جلد وان من جلد تورنه وجدين بيهو نجدوس مالي في وكي يؤسس الناس خلصي أمن نيسان للمومي
ni hojjete. Ammaatti saayintistoonni doktoroonni nama uumuu danda'anii jiran yoo jiraatan illee akkaataa ammayyaa ta'een siistemii adda addaatti fayyadamanii nama guddisuu danda'u malee takkaallee nama uumuu hin danda'an. Waaqayyo gooftaan maccaa nama kana egaa humna addaatiin akka fidu dibata addaatiin akka fidu ergaa addaatiin akka fidu waaqayyo gooftaan maccaa raajotatti hin beeksise. Eeliyaas tajaajilli isaa kan inni raawwatamne ergaan isaa kan inni raawwatamne dubbiin isaa kan inni raawwatamnee fi birti isaa kan inni raawwatamne tokko waaqayyo gooftaan maccaa Israa'eelota gidduutti hojiitti jalqabe ministirii adda tokkotti jalqabe. Sababii gaafa Yesuus Kiristoos fannifamu Eeliyaasii waammatedhan. Eeliyaasii yoo waammatan Eeliyaas nama dhagaa jedhamee amanu. Maaliif Eeliyaas akka namaa ture hin awwaalamu. Eeliyaasiin tokkee ergamoota dhufe abiddaan fuudhee ol baase. Hubadhaa macaafa qulqulluu keessatti namoonni du'anii hin awwaalamne namoota lama. Heenokii fi Eeliyaas. Irraa galate hundi isaanii awwaalamaniiru. Hundi isaanii awwaalamaniiru. Museen seera waaqayyoo namni barreesse nama gara laafessa ta'uu haaraa jedhamee kan caafameef akkasuma nama waaqayyoo irraa ergaa fuudhee gara biyya lafaa kanaa fidee namootatti dhiisee deeme jedhamee kan dubbatameef namni kun awwaalameef. Haa ta'u iyyuu malee macaafni qulqulluun maal jedhetu namni ammaatti awwaalli Musee maal hin taane hin argamne. Sanas haa ta'u kana Eeliyaas nama dhagaa jedhanii waan amananiifi gaafa Yesuus Kiristoos abbaa maaliif na beekte lamaa sabaattanii gaafa inni jedhu Eeliyaasii waammateedhan. Kanaaf Yesuus Kiristoos immoo gaafa gaara gubbaatti ergamoota isaa sadan fuudhee deemee Eeliyaasii fi Museetu dhufeetti dubbateedha. Eeliyaasii fi Museetu dhufeetti dubbateedha. Asuma Eeliyaasii namni kun raajichi Yohaannis Cuuphaan kuni raajii bara tokko ta'uu moofaa dhumaa fi itti bifa tokko haaraatti waaqayyo akkaataa dinqiidhaan nama biyya lafaatti fide keessaa isa tokko tajaajilas akkaataa kanaan kan jalqabe yommuu ta'u tajaajilli isaa inni jalqabaa ergaa gara biyya lafaa kanaatti gaafa fidu wangeela Maatiyoosi boqonnaa sadiirra gaafa dhaqanii ilaalchanii akkas jedhama. Ani amma bishaanii namatti fuudha. Inni namoota dhufu garuu oh my God. Inni namoota dhufu Yesuus garuu anata hin ta'a. Wata. Afuura Eeliyaas keessa turetu amma dubbachuu jalqabe jira. Afuura Eeliyaas keessa turetu dubbachuu jalqabe. Waaqayyo akkaataa dinqii ta'e na wajjin hin taa'edhame. Akkaataa bartanii jireenyi kiristaanaa shallattiidhaan baduu dandeenya. Yookiin immoo herreegamsa dinqii waaqayyootiin caccabsee kan dhufe. Kanaaf wangeelli immoo akka jennee dubbatannu. Caccabsee dhufe. Israa'eelonni cabsanii biyya Gibxiitii gara biyya isaaniitti daddabalaniif waaqayyo ajaja gaafate. Mootummaan isaan gargaare mootummaan loltoota isaanii eebbiftu. Waaqayyo gooftaan machaatu gadi fayyadamu. Kanaaf waaqayyo lolaadha. Maqaan isaa eenyudha? Waaqayyo lolaa hin ammayyaatti. Maqaan isaa eenyudha? Waaqayyoodha. Nama miti waaqayyo lolaadha. Maqaan isaas immoo waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyo Isaayyaasii keessatti maqaa kana bilbila kana dabarsee dabalaatii fi dirqama. Maaliif hin hojjettanii inni waaqa waaqotaas mi'aamee jira? Inni waaqa waaqotaa. Yesuus gaggeessa malee hin gaggeessu. Inni ajaja malee hin ajajamu. Inni akkuma malee hin akkuma. Sababii kanaatiif Yesuus Kiristoos hin dhufa of qopheessaa. Of qopheessaa jedhufa. Akka jedhe Yohaannisiin sadii lakkoofsa 31 amma 33 jennaa ilaalchanii akkas jedha. Ani gadi jechuun naaf hin ta'a. Inni hin dhufa isiniin jedhee isiniin dhime tola immoo ol jechuun isa. Ani gadi. Inni immoo akkam ol jiraame. Kana jechuun Yesuus Kiristoos waa'een isaa himame, waa'een isaa dubbatame, waa'een isaa haasa'ame malee namni kuni waaqa guutuun ta'e kun nama guutuun ta'e kun Yesuus amma achi hin bahin jira. Gara waa'een isaa dubbatame, gara
والله سمع تقع أنا كذا بوجه قال إنجا باي وبرتا راجل مكان نن مكان مالك كتب أتمك كتب كان نما دوانا كوتون داي وفي ساتس ديك وفي ساتس ديك أتمك كتب ديك راجل مكان وكذا ناسا كابو أكيد بيجي كلام نكير راجل مكان تيجي أمانة كذا ناسو أما كذا تيجي راجل مكان إرجعوا مكان أني كذي كذي نجدا إنه بومو كل جدا جابا كذي كذي أكيد ما بعده كذي ركاب ما بعده هم ما بعده ده أفكار كذي يسوع كريستوس ده أنا مولى تورا كذا يدو أني تجاهل كون الله بيسوع aku macam lupa dia Yohanes Supani wajib diganti masih diganti ani ganti dia cuma orang Yesus entah Yesus cuma orang orang mana jadi saya jadi saya ini apa yang pasti orang jatuh dalam kau asal jauh asal jatuh dalam kau contohnya Malaysia sudah kau, orang jatuh jodoh dalam Malaysia sudah kau, orang bukan ada Islam betul Malaysia sudah kau, orang nanti berada, orang nanti supaya berada, amma tak sudah kau, kamu tak Malaysia sudah kau, orang sudah Malaysia sudah kau, orang abang sani sudah kau, orang kubu ajar sudah kau, orang jadi ada, orang ada baru Yesus Kristus orang sudah kau, amin amin, ini kucing ni tu, alisa. Ani guddaa ni donkai booti tun nama waaqayyoo nyaatte shawween nama waaqayyoo balleesse wanti kun hundumtu akka waan hin jirrefa amma gaa Yesuus gaafa dhufu mee jira Yesuus gaafa dhufu inni yeroo kun Yesuus Kiristoos kuma taasee mul'ata nama miti hubadha nama miti Yesuus Kiristoos kuma taasee mul'ata gaafa jedhu inni tajaajila isaa Israa'eel kamiyyuu ayyuudii kan ta'e kamiyyuu tajaajila kan inni jalqabu waggaa 30. Kanaaf Yesuus Kiristoos adeemsa ayyuudiin tokko deemuu qabu eegee waggaa 30 tajaajila kan jalqabeefis kanaaf Yesuus. Hubadha Yohaannis Cuuphaan illee haguma ta'e jaajiraan dhalachuu Yesuus Kiristoos dursee yoo dhalate iyyuu sababni isaa yeroo Maariyaam gara Elsaabeexii nama ishee dhattee nagaa ishee qabatte Maariyaamis immoo Yerumasa, ergamaan gara ishee dhufe fayyisaan keessaa hin dhalate. Namni kun tajaajila isaa oolame, tajaajila isaa raawwate, hamma tajaajiluu qabu tajaajilee yeroo Yesuus keessatti waa'ee Yesuus Kiristoosiin dubbate, Yesuus Kiristoosiif nama qopheesse, Yesuus Kiristoos namatti agarsiise, karaa agarsiise, waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa dubbate, namni kun waltajjii gadhiise. Amma gaafatamadha Yohaannis Cuuphaa lafa haasaa kanarratti argitan, waltajjii irratti argitan, maayikii haasaa irratti argitan, yeroo naraa jirutti argitan, lafa ta'etti argitu. Walitti eeggagaa lafa sanammoo lafa ta'etti argitu. Namni kun haqa waan dubbatee fi nama dhugaa waan ta'eef miidhamni guddaan irra ga'e. Hubata Yesuus Kiristoos mandara naayin jedhamtu keessa dhaqeetu du'a tokko kaase. Yesuus Kiristoos guutumaan guutuutti nama fayyisa malee yaalee hin dhiisu. Yaalee jira. Yaaleen Yesuus Kiristoos mandara naayin keessatti du'a tokko kaaseera. Yohaannis immoo mooticha Heroodisitti dhaqee ergaa hime. Wanta bigoote sirrii miti waan jedheef mana hidhaa keessatti darbatameera. Eenyutu dhaqee jira? Akka warra jallootaa galeera. Eenyutu dhaqee birmataa? Eenyutu dubbata? Falli jiru gaa kana booda. Adamni malee Yohaannis mana hidhaa keessa gale. Fuula hawaasaatii hin deebi. Namoonni baay'een Heroodisitti warri siqan isa balaaleffachuu jalqabani. Utuu mana hidhaa keessa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos yommuu dhaga'e hin gammade. Hubata rakkinni Yesuus Kiristoosiin nama shakkisiisa. Dhaqanii kun Yesuus du'aa kaasuu jalqabeera. Yesuus hojii hojjechuu jalqabeera. Luqaasiin torba kana keessa gaafa dhaqanii ilaaltanii gara lakkoofsa 16
أكلت واقعي سبسا إلاني وانجا إبي راجي كاسي في راجي سيدو جتو سالي دي يسوس كريستوس جتو سالي يسوس كريستوس أمغا واقعي تلقبين شوهاني سموه سجل جوجتن هم منا إلاكي سجليتن سببي نبارو قسيم إلانيو إيرابيس نما وانجداتو باتونا يادير آتو يومالي انتلساتي كاكتل إشيني متا سندر باتاي متا يواني سندر باتاي متا يواني سندر باتاي ميل سالي وطوجة سنگاوچا وكولي سنجا جماليت نبتو سيطان نمو يسا أكنا مرو تبك يسا أكنا مرو تبك يسا أكنا مرو تبك يسا أكنا مرو تبك جتega bajenu batu motichimo ulfina saye gatu raste ulfina saye gatu rahe wali shinga fatte ingole ndalata tanara kanne namni kuni mana ila kesata garu sanadura utu umur misai rahe jetini waye Jesus Christos kate Jesus Christos ni duno namota bele sabasu del kabera namota bayesu del kabera jele jero Jesus Christos adi nama baye sakau del kabeti isabe mo yaro alisu لكن فتا يوم أنا نسوي إن كلفا كنوان ترى نما هيك بقولنا نام يقولي نما سكالي واجرا كذا فتا جابا واجي مقسم متى لما تشوفا سنت مولته سكالي واجرا كذا سكالي كم جرسون في يوم يبتدي إني إلما كرو إسجال سمانا إسحاقا كنجر يوم كلهم بيسابوكي تيرنا بوفة كنتاعي نما برادي جوهان سوكا أمّا أكتر سيمو كان رأي كنو मेरा मत मत जो कभी चीज़ें नहीं मैं कच्चा जैसा जरी फेसबुक द्वारा करने वाली अम्मा गाड़ी पिंचते अम्मा गाड़ी इस्तेमाल इंजो नंबर रुपये वो भी सब इंजो नंबर रुपये अच्छी बात इंजो नंबर रुपये करना इंजो नंबर एक का दूसरा अनबोधा मतलब बताओ हमें तो एक इन्हें दो आसाते हैं योते एक इन्हें भाई से योते एक इन्हें नमक करे akan boda takasi simo kana tu ele busimo kana ele turufa namni kalesa sagale ade namni kalesa binti hukunta awwa kayu fe sabasa ilna la tikira ajiruba namni kalesa injadna warra ustutan ikin sholle marata jere turupate arra yesus kasatu beshakude yesus Kristus kalesa yaisha kamne simit lagaer israel ne undi sari sai sari dufa masihi dufa fe israel ei kabile saba suntu bajera de kasto johan simmo tuperai obata dalkamarati tuperai dalkamarati tuperai johan misi yesus no tuperai yesus johan misi ke diyan tuperai lakkan sari wale wale atau jumale namni kuni gafi ke saga padalu namni kabiyu kisaf wali santo gabadu bisa gabadu ergamo saga yesu titketu simo khandatu fa kenyu ekan protabu aste tani rupiwa kayo ganna gesta esa yudrata kaka niriyo rupa jabati sante sani esatti akalitti wakayo de gatayo kenyu ne gatayo नमाया गच्चाने तुमो वाका ये गच्चाने रचने की साक्य सिंगासु गरा याने साधी तक सिंगेसु हिंदी के सब कोई लालच रमो गरा नमाया लालच रम नमाया तो आता नहीं इधर के संगार का रोता सिंगासना इधर के संगारों तो राकाचा गरा वाला नहीं हम तुम्हारे लोग इधर के सकाफत हमें नहीं चला तेज मुझे करते ताइयत की तेरे घर अगर आगे नहीं मुल्ला अगर आगे Jero wajib temukan bukan tentu. Jero wajib temukan bukan tentu. Sakit jasa ganda. Kenapa Yesus Kristus kata berubah? Namni anak tinggupannya nama itu pemati. Nama itu pemati. Wakai waktu kita Ahmad umat ejatun pemata. Yohanes supali. Yesus Kristus beragama sama sekali. Yesus Kristus mau gambar untuk tempat berkumpul. Penjualan lain orang itu berbukti kantor mandiri kita semua untuk berada. Gambar itu
Yesus Kristus dewi tokkotti deebi. Akkuma tura, akkanuma tura, turaatu. Namoonni qaban kunuunsu. Warri gurri isaanii dhageenya kunuunsu. Waan argitan kana dachaniif dhalaatuuti. Kanis as tura jedhe. Yesus Kristos lafa kamittuu biyya kamittuu dhuga ba'umsi waa'ee Yesus Kristos dhuga ba'umsi waa'ee hojii Waaqayyoo akka cabsee darbu akka laga gama ta'uuf Waaqayyo abboometti baasame ameen. Dhuga ba'umsi dursan deemu yoo ta'e wanti Waaqayyo godhe inna kun yoo ta'e hojiin Waaqayyoo hin lallabamu yoo ta'e hojiin Waaqayyoo hin dubbatamu yoo ta'e gabaatti namaa ofumaa Yesus Kristos dhuga ba'umsa jedhe. Kanaaf nama hojii fudhate kana nama bitaa galee mana hidhaa keessa jiru namni kun mana sirreessaa keessa jira miti mana hidhaa keessa jira miti. Iddoo hamaa irra ariifi mana sirreessaa jechuun iddoo itti of sirreessanii ba'anidha malee iddoo itti bu'aa miti. Garuu namni kun iddoo itti bu'u keessa gale haa ta'u iyyuu malee Yesus Kristos achi keessaa isa baasuuf barbaada. Hubataa. Jaalalli Yesus Kristos nama kanaaf qabu adda. Dhuga ba'umsi Yesus Kristos nama kanaaf qabu adda. Adda. Kana waan ta'eef eenyuun eeggannu isa jedhuu fi Yesus Kristos keessa isaa akka biraa gaafatte barbaadu Yesus anuma jedhe. Anuma namni kamiyyuu yoo ija jaame bare yeroo maasa deebi'ee dhukkubsata deebi'ee jaama. Namni kamiyyuu yoo gurri isaa duudee yeroodhaa fi wal'aansa kennaaf Yesus Kristos nama fayyisa malee nama wallaa. Kanaaf yeroo muraasa namni kun Yesus yeroo tokkicha yoo nama fayyise yeroo tokkicha humna yoo nama rafise yeroo tokkicha yoo nama tuqe amma bara baraatti nama deessisa irra meereen. Amma bara bara awwan ta'e namni kun deebii argate dhaqanii waan Yesus Kristos itti adda agarsiise sana eenyutu dhufa inni tokkos immoo jedhee gaafa gaafatu eenyu inni dhufuutu simoo kabraa Yesus Kristos dinqii sana itti agarsiise. Dhuga ba'umsa isaa ergeef namni kun lafa dukkanaa yoo jiraate iyyuu ifa Waaqayyoo arge garaan hin jajjabaate. Raajiin guddaan shakkiidhaan guutame kuni waa'ee Yesuusii fi konfirmeeshinii garaagaraa yookiis immoo ragaa garaagaraa argachuu jalqabe. Namni kun qofaa waan jiru obsee yeroo baay'ee shakkii keessa gale. Waaqayyo garuu dinqii hojjechuu isaatiin amantiin gara tulluu amantii isaati gara gaara amantii dura irra ture itti deemuu kan ta'e. Yesus Kristos bara baraan isaa. Dhuga ba'umsa Waaqayyo jireenya keessan irratti fiduurraa kan ka'e. Yeroo Waaqayyo jireenya keessan irratti fiduurraa kan ka'e. Mogoleen keessan laafee jabaatee dhaabata. Humna Waaqayyo isin irra dhufuudhaan kan ka'e. Jilbi keessan murtaa'ee jabaatee dhaabata. Yesus Kristos gorsaadha. Isiniin kan gargaaru namni yoo isin gargaare illee Waaqayyotu isatti fayyadame malee namni dandeettii nama gargaaruu hin qabu. Waaqayyo garuu namatti fayyadamee namaaf lafa. Waaqayyo garuu namaaf nama kenna. Ameen. Gaafa isin guddisuu jalqabu Waaqayyo dhuga ba'umsa kennuu barbaada. Seeraan jira eenyaa ta'e. Seeraan jira leenjii yoo ta'e. Ilmi Waaqayyoo Yesuus. Gaafa quba isaa bilbisu. Gaafa argamaa bilbisu. Gaafa Waaqayyoo sirraa hundaa'uu jalqabe. Barumsa gaafa kan qabee. Barumsa gaafa qabu. Biraan gaafa qabu. Wayyaan jedhamu. Ilma Yesuus
Nama mau amin. Doa kumte nama sa. Doa kumte bunda. Doa sekat. Doa sekat. Itu dia negara-negara saya lalu. Nama kaya kita. Nama wakil diwujud. Nama katanya berkuta orang. Nama kecil-kecil gini umumkan. Ya, ini umumkan. Apa yang kaya detik asal umumkan. Detik asal umumkan. Wakil apa Brahmaca. Habis. Kalau masalah sini, umumkan. Amin. Amin. Yesus Kristus biasa nama kami umur apa? Amma nama itu waktu dan lepas itu. Amma dari masa bapak kita itu apa jadi? Asal nama itu untuk apa kita itu kita apa? So kita itu kerja nani? Kita tidak apa apa. Jadi nama itu baru baru masih tadi lalu kan sedikit. Orang itu aku, masih ini dia itu. Orang masih aku, terima kasih kau. Nama orang akan jatuh di bawah. Waktu yang bersama jangan lupa, ada di situ itu. Itu nama kasih kami. Itu nama awal kami. Lepas ini kita saya kami. Ada ni jalan desa. Nama bayi pulau bola desa dia mana? Besar ilala, mirga ilala, senjata. Bagai apa dia natural. Besar, mirga dia, ini lagi. Amin. Dalam mati luka ini, saya bunga diri. Saya bunga diri. Emu tu tak boleh jadi. Jauh akan itu semua mampu balik. Bisa kawal itu, bisa ikan deh. Itu ni bisa kawal itu bayar dapat. Bisa kawal itu bayar dapat. Namni baay'ee ni manni baay'ee mana hidhaa kan itti ta'e sammuu isaati. Yeroo hundumaa namni baay'ee mana hidhaa keessa jira. Waaqayyo beekuu dhiisuun mana hidhaa guddaa. Yoo Waaqayyo nama qaqqabe malee keessaallee bahuu hin danda'a. Namni Waaqayyo qaqqabee bira ga'e biyyaaf eebbamee ni jiraata. Biyyaaf eebba. Kennaan nama barbaada, guddaan nama barbaada, mootummaan nama barbaada, adiin nama barbaada, gurraachi nama barbaada. Maaliif? Warra kaanitti cufamee furtuutti fayyadu. Waan tokko dhasinitti. Waaqayyo nama baay'eetti gaafa balbala cufu furtuu sammuu ijoollee warra jaalatu qaba. Dini. Furtuun na fayyadaadhaan. Jaalatee barbaada miti. Itti cufamee barbaada akka dhattee balduufis meemeen jirta. Namni kun jaalatee ni barbaadu. Tumaa keessa ofii isaatiin jedhee ni barbaada. Tumaa keessa jira. Yeroo hundumaa ijoollee waaqayyoo furtuu asirraa qabu. Ameerree. Ngeela Maatiyoosii boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irra gaafa dhaqanii ilaaltanii waaqayyoon Phexrosin akkas jedhe. Ani furtuuwwan furtuu tokko jedhu. Furtuu baay'ee ani saliidhama. Kan lafa kanarratti hojjetu harka kee keessa taa'eera mee akka jira. Ilaame furtuu tokko duwwaa akka ijoollee waaqayyoo keessa jirati. Furtuu baay'ee. Jedhamee furtuu baay'ee balbala baay'ee kan qabu. Balbala hundumaayyuu kan qabu. Naaf iji keessan gara waaqayyoo. Waaqayyoof waan hundumtuu hin danda'amu. Hallelujah. Waaqayyoof waan hundumtuu hin danda'amu. Eebbicha akka namni jedhatu hin ta'in akka waaqayyoo jedhee. Akka waaqayyo akka taa'uuf barbaade taatee argamuuf yoo barbaadde waaqayyo gooftaa macaaduu warra ija kee daawwatu. Eenyuun eeggannu arra mata dureen koo gaaffiidhaan jalqaba. Eenyuun eeggannu gaaffii keenya sanaaf eenyuun eeggannu hir'uu keenya sanaaf eenyuun eeggannu isa nutti ulfaate sanaaf eenyuun eeggannu ho'iin deebii ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyo yoo eeggattan dhuunfaa keessanitti mana keessanitti lafa deemtanitti waaqayyo yoo ulfeessitan isin ulfina waaqayyoo hin argitan. Wanta yoo akka baay'ee qabaatan isin jalaatu Yesus yoo qabaatan garuu guutaa ta'e. Homaayyuu yoo dhabdan Yesus yoo qabaatan Yesus abbaa malaati. Inni abbaa malaati jedhame. Inni abbaa malaati jedhame. Hallelujah.
Thank you.